qabadhee isinii dhufee meeshaa aadaa jaahii bareedaa warroonni meeshaa xalabachuu barbaadan meeshaa aadaa jira, falqaanaan jira, meeshaa baay'ee bareedaadha. Obboleettiin teenya qorii lama akkuma argitan meeshaa baay'ee babbareedaadha. Akkas السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكم جرتوا نجا كيسن فيها كيسن يجان اللي نجا كوت الحمد لله قلت ربي هراكم فيكم مش بريدة كنا قبل ليس نبي ولا فبجمتوا تكيا نمون مش طلبتوا بربادن أكسما مجلس عربية صوفا من سورون بربادن مش اللي باي بريدة ده إسنين جشوا بربادا مش اللي بولتين كنا طلبت كنا لالتاني طلبتوا دندتاني قتين إسهله كاتا إسن بربادن تي ركوت كان قبو كهوجت وبوليتيك يا وان تأف واتكركوتا كان كابو صراحة جال أكا اسم بربادنيت اسمي هوجي تشيسو دندا فيديو كي الله يقول شير قول سبسكرايب قول مما ميشان كولين بريدو مما تتحفي ما شاء الله تبارك الله الرحمن قوري لما جتشودا قوري لما جاهي لما فالقانا لما فالقانا لا يولين برلي من أجاجنا ورون جران جرو جتشودا ميشيتي أكيس جرا margetanitti hiikkatanii sin agarsiisa. Obboleen kiyya meeshaa gaafa xalabattan namoota akkamitti akka isin hojjetan kun kana kun jaahii lamaffaadha. Kun jaahii lama jechuudha. Marqi as keessaa nyaatama. Asaan irratti dhiifama. Argitanii jirtanii kana fakkaata meeshaatiin meeshaa baay'ee bareedaadha, baay'ee namatti tolu, baay'ee mijaa kan ta'edha. Akkuma sitti argitan meeshaalee kanneen kun akkuma sitti argitanii ammallee fal'aanni isaa kana jechuudha. Fal'aana lamatu jira. Obboleettiin keenya kun yeroo muraasa keessatti hojjetameef waan isin ajaaburra meeshaan kan hojjetamu akkaataa qaba jechuudha. meeshaan zim jedhee hojjetamuu fi bitamuu fi meeshaan hojjetamu garaagarummaa qaba. Fal'aanni illee bifa kana bifa aadaa arsiititti fal'aanni gurraacha fi kana jechuudha. Isin mul'ataa miti gurraacha fi adiidha fal'aanni jechuudha. Ijoolleen tokko tokko immoo waan isin garramu akka waan yoo meeshaa hojjisiifadhaa meeshaa bitadhaa jedhan akka waan namaa gootanii otoo hin taane waan ofii keessanii isin fayyadu waan ta'eef meeshaalee kana bitadha. Siinqirra jira, xiixxurra jira, maqaan isaa buraatirra jira. Bakka akka barbaadanitti ila amma garaagarummaatti ilaala. Meeshaan namni rogaan namaa dhayuu fi meeshaan namni bitu garaagarummaa akkamitti jechuun keessanii galee fakkeenyaaf amma qoriidhaan tana laala. Qorii baay'ee bareedduudha. والله ما شاء الله قوري بچوتي في قوري مرقا جدمتي قوري دنتنا نمني اما كابيتا يو جدم زين جتاني هارما دايتاني هارما كسوق رابطه تاني فكادو سيستان غراغرو ماكا بيشا كاناني وجتين اوبوليتيك يوان تاتف مالسين في كاتا هينوجچيسف مالي هيمبيدني اكمتي كابيتا هارما دايته غبا دايته لالته بيتا نمون بين رابطه فكينا meeshaan garaagarummaatti qaba. Hojjisiisamu bakka meeshaa quality isaa eeggatee meeshaa seeraan hojjetamu bakka injiraa miti namni gaafa hojjetamu meeshaa kana irratti ilaalaa jiru. Meeshaa kana irratti ilaalaa maaltu itti watakka ittiin hafe watakka isiniin jedha wallaahi lazii akkas isiniin jechuu barbaada. Obboleeyyan kiyya kunoo kana fakkaatti meeshaan obboleettii teennaa asitti ammallee jaahidha. Kuni jaahidha. Jaahii lama bifa kanaan ajajatte bifa isin barbaadaniin abbaa gadaa ta'ee booranaa ta'ee maal ta'ee jimmaa ta'ee wallagga ta'ee bifoota diizaayinii isin barbaadaniin isinii dhoofnaa isiniin jechuu barbaada. Kun akkana obboleeyyan tiyya kun akkana fakkaata. Kun immoo fal'aanadha akkuma isiniin jedhe. Fal'aana meeshaa aadaa keessaa tokkodha. Fal'aanaan lama fal'aana adii fal'aana gurraacha jechuudha. Kam bakka kamuttuu akka ani beekutti fal'aana lama jechuudha. Wal fakkaataan hin bitamu bifuma kanaan bitama jechuudha. Isinitti agarsiisa akka isaanii akkas hin jiraamite
Kunoo akkuma argitan kanatti akkuma argitan kana meeshaa baay'ee bareedaa baay'ee namatti toluudha baay'ee des nama jedhuudha hedduu takka namatti tura saraaha jechuudha walla ana garuu baay'ee des na jedhe yoo ajajachuu barbaadan akkatti ajajadha isin fayyada meeshaa baay'ee des nama jedhuudha meeshaalee hedduutu jira jechuudha meeshaalee baay'ee bareedaa ta'e hedduutu jira isin jechuu barbaade inshallah warroonni bitachuu barbaadan lakkoofsa kee asirratti isin himadhansa heloo jechuun dagatina isin jordatuuf kabajamtoota kiyya kana fakkaata argitanii jirtanii bas baay'ee dasama jedha warroonni bitachuu barbaadanii lakkoofsa kee asala jira lakkoofsa kee isin himadhansa bitachuu dandeettu isin jedha kanatti aansuudhaan immoo tuyyuu maal isin jechuu barbaada kana qofaa miti jechuudha siinqeen jira boraatiin jira xiixoon jira akkasuma tiraasota humallee warroonni bitachuu barbaadan tiraas argee bifa bareedaadhaan tiraasota hedduutu jira jechuudha meeshaalee biyya ambaatirraa hanga kaargoo galchitan biyya keessan keessatti meeshaalee kwaalitii eeggate isinii bituu ni dandeenya isin jechuu barbaadottoota kabajamtoota kiyya warri das isinitti jedhee komantii kenna warri jaahii bareedduu kana jaallatanillee warroonni maal jedhama falqaana warroonni falqaana kana jaallatanillee dhugaa isinin jedha meeshaa baay'ee bareedaadha bitadha isin jechuu barbaada hedduu takka laala gizee nyaatamu jaahii jechuun qo'aa isinitti agarsiisa al tokko aslaala akkas wayne akkas keessa qabatama sambodde akkas keessa nyaatama marqi jaahii jechuudha yeroo xiqqeenya kiyyaati irratti yeroo horii eegu gisee horii eegu maazarii kee rabbi rahmate si haa godhu xiqqoo ta'ee na yaadadha horiin eega yeroo naa fidan marqa jechuudha kanan qabu kaamisha duraan duwwaa isaatti yeroo naa fidan marqa jaahitti naa fidu marqa jaahii sirriittan jaaladha dhugaan isin ija annama horii eegaa guddatee jechuudha marqa keessa lik mi'a marqa qorii caala marqa jaahitu mi'aaya maaliif sababni isaa beekani waan shaklaa kana ta'eef amma fakkeenyaaf warri distiitti marquuf warri magaalaa distiitti marquuf warri baadiyyaa okkoteetti marquu miti garaagarummaa qaba wanni shaklaan hojjetamu waxii shaklaatii fi waxii distii garaagarummaa qaba sababni isaallee ni mi'a adda watiin isaa jechuudha kana isin jechuu barbaada kanaaf qalabadha daddafaa qalabadha እሺ ከስን ጀዳ ባይስን ጃለዳ ባይስን ካበጃ ሄዱ ኢስን ካበጃ